Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Ummu Ayyu Ashamaa harka fuunee jirtu kan kaabaa, kan kibbaa, kan dhihaa, kan bahaa, kan biyya keessaa, kan biyya alaa jirtan hundi keessan nageenyi kun bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jedha. Egaa har'aa obboleettii teenya Roozaatu baga guyyaa dhaloota kee lammaffaa yookaan guyyaa gaa'ila keetii, guyyaa cidha keetii nagayaan geetten siin jechuu barbaada. Gaa'illi gaa'ila milkii karisqii bal'oo umrii dheertuu rabbiin siif haa godhu. Bultii ho'ituu ka ilmaa intala waliin hortan rabbiin isiniif haa godhu siin jedha duraan dursaa. Egaa akkasuma immoo obboleettii teenya qaalii maashaallah tabaarakallah. Guyyaan gaa'ila keetii hedduudhas nama jedha garuu wanti xiqqoo ati dogongorta jedhee yaadu takka akka nama tokkootitti silaa namni guyyaa cidha ofii kaameramaanii ofii hin tayu silaa kaameramaanii namni biraa ta'e baay'ee bareedadha. Iddoo tokko tokkotti ofii keetii of waraabaa turte. Silaa guyyaa cidha keetii sanatti mirqaanuma qabda malee kaameramaanii tayuu hin qabdu. Bakka sanatti warri bira jirtan maaliif irraa footanii hin waraabne? Maaf itti dhiistan hanga isiin viidiyoo waraabdu? Hanga isiin mushurrittiin viidiyoo waraabdu maaf itti dhiistan warri bira jirtan? Kuulaniinis bira jirti. Kuuwwan garuu yaani uummanni biyya keessaa baay'inaan kaameraa waraabuu mina kana hin beekani. Warri kaameraa kana waraabuun beekamu bakka taa'ee ka'uttis bakka deemu hundattuyyuu warra biyya alaa kana jechuudha. Yaani nama biyya ormaa jiru kana baay'inaan namni kaameraa kana olii gad oofuu jaalatu jechuudha. Namni biyya keessaa yoo akkana suurama mina ka'e malee meebii hangan hunda viidiyoo akkasitti waraabanii haa ta'u isii yuutubara waan taateefi nama qopheeffachuu didde jalqabuma ofii isiitii of waraabuun guyyaa san sila akka kiyyaatitti jechuudha. Otoo ofii isiitii of waraabuu baattee baay'ee gaarii ture. Haa ta'u hundaafuu gammachuudha. Ofillee of waraabdu namnillee isii waraabu guyyaan guyyaa gammachuuti. Mirqaantee jirti. Maashaallah irraa jedha. Akkasuma rabbiin riskii bal'oo umrii dheertuu waliin isin haa jiraachisu. Bakkuma sanitti garuu otoo ofii keetii of waraabuu baattee baay'ee dansaa ture. Haa ta'u hundaafuu nama si waraabus dhabuu dandeetta. Siin jenna obboleettii xiyya qaalii. Akkasuma immoo inni biraa bakka takkatti yaani warri gurbaa jechuudha. Warri gurbaa dafanii hin dhufne jettee eegaa turani. Yaani karaan fagoo ta'utu mala. Dafanii hin dhufne hedduu eegaa turan jechuudha. Hedduu eegaa turanii gadi baatee akkanatti akkuma argaa jirtan kana akkuma argaa jirtan kana eegaa turte isillee warruma waliini. Silaa misirroon duraanii mana keessa teettee eeydi. Keessattuu warri gara baadiyyaa kunneen jechuudha. Mana keessaa gadi hin bayan guyyaa san dhugaa dubbachuufi yaani hanga dhufee inni nikaa hidhatee guyyaa nikaa sanii uffannis ni dhufaafi waa guutu dhufaaf jechuudha. Qubeellan harkatti kaa'atanillee ni dhufaafi sanuyyuu alatti gadi baatee irraa fudhata osoo hin taane mana keessatti dhufaafi manuma keessatti warruma hiriyoota isiitti itti godha malee qubeellee inni ittiin godhatu warri baadiyyaa kun ani ka arge jechuudha akka beekutti. Egaa isilleen baadiyyaa keessatti godhatte. Wallaahi baadiyyaa maashaallah tabaarakallah I love you. Gizee hundaa isin jaalladha warra baadiyyaa kana. Warri baadiyyaa kun hedduu adaba qabeessa. Egaa Roozaan immoo iyyuu mana keessa teettee hin eeyine alatti eegaa turte isillee warruma waliini. Warruma cidhaa waliin jechuudha. Warruma maatii isii waliini. Silaa isiin mana keessa teettee eeguu qabdi iyyuu mana keessas teettee hin eeyine ala teettee eegaa turte. Achi alas dhabanii jennaan kara oorros yaa'anii achitti taphatanii. Sun waan dansaadha garuu silaa hanga dhufee kan nikaa godhatu sun jechuudha. Abbaan manaa sun dhufee warri isaanii wanni illee hin jiraanne warri isaanii dhufanii nikaa godhanii nyaatanii dhuganii warri yoo deeman achi booda bayanii taphatan. Ijoolleen yaani hiriyoota isii wajjin baatee taphatte tureeyyuu isiin garuu dursa baatee taphatte qabamaa miti. Inshaallah hundaafuyyuu naannoon hundi waliif fakkaatu akkuma aadaati.
naannoo kamiinuu yaani akkuma wanti naannoo isaaniititti yaani aadaa garaagaraa qabaachuu mala. Waa hundaafuu horaa bulaa isiniin jennee jirra. Maashaallah guyyaan cidha keetii waan hedduu namatti tolu. Rabbiin umrii dheertuu waliin isin haa jiraachisu isin jedha asumaani. Yoon hin dogongore of qolchaa akka zanniinatti hin goone hordoftoota kiyya. Yaada qabdan isinillee mee koomentii jalatti barreessaa. Horaa bulaa deebina. Kun waggaa sa'aatii meeqarra bakka maqriba dhufanii hin dhaqqabne karaanis baay'ee fagaata ammas illee wanni karaas kunni jechadhani ammi hushii nagayaadhaan isaan dhufuudha kunoo keessummoonni kiyya warri kiyya ammanaa dhufeetiin hin jira akkasii alhamdulillah rabbil alaamiin kama karaa nagaa naa dhufanii wallahi laziim qalbiin kiyya baay'ee na cinqamte karaa diinshoo isaan gara washaa san